أصبحت سوداء كلمة ستين قبائل توكلت على الله روان قرتي ربي إسأومي ربي ستي ولجي توكلتي كأسي فيديو اللي مري أكا قرتي ركوبا كنا إفرا أكا نقول إتسو osoo deemee muka guuree osoo hin taane osoo deemee gartee jimaa tumee namarratti hidhee nama gowwoomsu hin taane dawaaran godha jedhee nama sosobu hin taane waa gartee waa xiqqoo waan awwaalame asumatti jedhee namatti kijiba osoo hin taane zaahiraan ifa bahee qara'ee ilmiidhaan jechuun as baatee dhukkubsataa rakkataa bira dhaabbattee yoo gargaarte rabbiin si gargaara jazaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. دعوتوتن كينيا هردوتوتن قيا جودا نجام بيت جرا الحمد لله نجام ودي جوزنس نجام قبضني دعائين تيسان نبات تجرتيه جو دعائين بريد دودا دعائي ولي يقولون بريد دودا جودا الحمد لله كلامي خرب بيتي إرد الدبي قلتا ربي نجا الحمد لله رب العالمين. Rabbiin sababa jaa eegaa kararra ciiftee makiinan tokko hundee mutti jiraatee dura ciiftee rakki rabbiin na baasa wete hin ta'u sababa jaa rabbiin dhukkuba tokko hoggaa buuse rabbiin dawaara jala buusa dhukkubnis isarraa bu'aa dawaan isarraa bu'aa jechuudha. Kanaafuu anilleen du'aayii teessaniin bahee jechuudha. Alhamdulillah harka ibliisaa yookiin zaalimaa jechuudha. yookaan wallaaltotaa jechuun rabbiin haga jechuun isaanilleedha ilmi rabbii akannuu fi isaaniif du'aa mogona inshaallah yeroo deddeebiitiin ammallee isin galateeffadhaa isinilleeni du'aayii teessaniin hin bahee rabbii tawakkaladhaadhaa rabbiin sababsaadhaadhaa jeeti dhaamsa dabarte alhamdulillah ammallee gartee dhalallee yoo taate dhala goota dhiira garii tacaaltu jechuudha. Dhiirti hedduudha. Garuu ni sodaatan. Kan sodaatan rabbi qofa. Mee warda salaamtaa jiini. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya akka nagaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii isiniin jecha. Egaa alhamdulillah honoo sheeka keenya wajjin isinii dhiyaannee har'alleedha. Alhamdulillah honoo sheekni keenya Umaa takkan taane fayya qaba. Alhamdulillah waa takka goone uleen ummata zaalimaa sunis waa takka fayya qaba. Alhamdulillah rabbil alamin du'aa teessanii wajjin rabbiin nu baase xunu deddeebinee viidiyoo isinii maru jirra. Alhamdulillah du'aa teessanii hedduu takka nu fayyadde hedduu takka nu gargaarti nu bira dhaabbadhaa du'aa teessaniin ammallee rabbi nu haa gargaaru. Egaa gargaarsuma keessanii fi gargaarsa rabbii Haaliqaatiin biftuu ammallee dhiisuuf hin teenyu inshaallah sheeka wajjin itti bobbaana ganaagaa inshaallah kunoo sheeka keenya kana rabbi ubrii nu haa dheeressu ammallee deddeebi'aa du'aa nu godhaafiin siin jaa. Hayyeegaa asitti dhaabbachuudhaaf hin teenyu inshaallah du'aayii godhachaatuma gartee viidiyoo asirratti ol bahee wanni akkatti marree viidiyoo tanaa wanni mul'isaa jiruu fi anaatu hayyamee fi viidiyoo narraa maraadhaa jechuudha. Viidiyoon hedduu takka gaariidha. Viidiyoon hedduu takka barbaachisaadha. Silaa ammumaa'u haguma duraanitu sheekni kun durirraa as keessa irra jechuudha. Ijoollee namaa qaraasisaa karakkatee bira dhaabbatu jira. Garuu viidiyoo takkaan marree viidiyoo gubbatti ol hin baanee dhugaadha hin agarre jechuudha. Biinumaan akka nasiiba argeetuma isuma gaa masgiida salaatanii baan wal arganiitti akkasitti rabbii wajjin natti fidee na gargaaree gaa rabbiif jecha jee kaniiraa shilingii takkanarraan fudhatiin na wal'aanee dila san hunda kan ta'e agartan gaa rabbii wajji sababa ilma namaa natti qara'ee quraana kalaama rabbii natti qara'ee na fayyisee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbi jazaa kafaluu fi namni tokkichi sila bakki tooran galu turillee fagoodha achirraa laffa'ee guyyaan deddeebi'ee akkasitti nama wal'aanuu hin jiru. Duraan dursee wallahi haalan an isa galatoonfadha. Rabbiin harka miiciyyoo sanii harkaanaa baasullee alhamdulillahi rabbil alamin ammallee rabbiin irraan ilmi isaa hida'u haaliin isaa haa hida'u ganaafilleedha rabbiin rakkoota akkasittiin fidii sheeka keenya inshaallah rabbiin nu haa qabu rabbiin nu duratti haa qabu miiciyyoo sanis inshaallah dandeettii isaatiin karaa sirrirra hin jirtu ishis irratti bobbaaneetuma inshaallah ishuma sanuu sirreessu ta'a sheekni inshaallah rabbii wajjin numa qajeelti. Inshaallah rabbiin haa sirreessu beektaa nama wal'aanee gartee nuti sababuma yaala malee rabbumaatis fayyise egaa
سبب المنا ما يا شيخ القرآن ربي نتي قراتي الحمد لله رب العالمين. Tanaan duras nama hedduudhaan keessatti wallaanaa ture. An rakkataa gartee gara kanaatiin waan beekumsa qaburra maallaqa osoo hin taane maallaqa fudhadhaa lakki maallaqaan deemee wallaanaa osoo hin jenne halkanii fi guyyaa osoo hin jenne ni wallaanaa. Maaliif rabbiitu naaf kenne beekumsa kana alhamdulillah. Silaa osoo namni hundi qayaa kun ilmii qabaate wanta kanneen gararraa hin jallattu. Silaa sheeyxaanni lallaafan gubbaan summii adda addaa facaasee ilma namaa kana hin miidhu osoo namni ilmii tana qabaate ilmii tanaan ofirraa ittisaa jechuudha. Alhamdulillah. Amma viidiyoo tanarratti amma ol ba'ee viidiyoo maraadha gadhiisadha namni gartee haalaalu hoggaa laalee beekumsa jala argata. Gartee namni beekumsa qabu hedduudha dhokatee kataa'u as ba'ee viidiyoo tana fakkeenya godhatee as ba'ee haasa'ee waan akkasii sodaatiin as ba'ee jechuudha. Sodaa qalbii keessatti hin qabaatin tawakkaltu Allah waan gartee rabbiin isa uume rabbii isatti ol jedhee tawakkalatee facaasee viidiyoollee maree akka gartee dhukkuba kanaa kana ifirraa akka namni kun ittisu osoo deemee muka guuree osoo hin taane osoo deemee gartee jimaa tumee namarratti jedhee nama gowwoomsu hin taane dawaaran godha jedhee nama sossobu hin taane waa gartee waa xiqqoo waan awwaalame asumatti jedhee namatti kijiba osoo hin taane zaahiraan ifa ba'ee qara'ee ilmiidhaan jechuun as baatee dhukkubsataa rakkataa bira dhaabbattee yoo gargaarte rabbiin si gargaara. Jazaa ilma namarra hin barbaadini ilma namarra si ilaalini jazaa inna allaha ghafuurun rahiim rabbii kan kee egaa guddaadha rabbii kan keetitti tawakkaltu alallah rabbiin guddaa siif kennuu danda'a waan fedhe waan gartee maallaqaan barbaadudha ilmi adda addaa ilmi hin jirre waliin guurattee beekumsettee deddeemtee haga gartee namni lubbuun dabru takkatti sheexaana waliin deemtee waan akkanaa kana dalagurraa maganfattee yoo beekumsa qabaattee beekumsa kan keessanii ilmii waa xiqqishoo qabaattes gargaartee rabbiin si gargaara. Irree nama qabdee gartee nama kana bira dhaabbattee ilmii waan qabduun barsiiftee hanga gartee dhukkuba adda addaa irraa ittisus akkatti ilmi namaa kun gargaara yoo qabaatte immoo ilmii yoo qabaatte gargaari. Ol gahi hin sodaatin mari viidiyoodha. Viidiyoo rakkoo hin qabdu sodas hin sodaatina sodaan isin jirtu dirqama namni qilleensa irratti achi baatee namni si baree anamma waan asirratti ol boo baadde namni kun amma namaruu hin danda'u jechuudha. Du'aayi kunillee naafi hin godhamtu maaliif quban qabanii jechuudha. Akka gartee nama awwaalameeti yeroo amma keessa jiru taatti maali qilleensa amma qilleensa irratti gartee zamana akhiraa kana gartee duraan hin jiru namni gartee walii maree walii daddabarsee zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam jiran hin jiru jechuun hin jiru yeroo san. Amma immoo teknooloojiin bal'attee rabbiin bal'isee beekumsa namaa kenne kanarratti waliif daddabarsee ammoo waan gartee gaa shirkii adda addaa wa'anaa beekumsa qabatee beekumsa karaa gartee hallayyaas naqu beekumsa addunyaa irratti hallayyaas naqu beekumsa gartee akhiratti hallayyaas naqu beekumsa kanaa kana qabattee yommuu addunyaa irra facaatte namni miiliyoon takka hoos ilaale hangasumatti diliin miiliyoonni takka sirriitti isaabamti. Kanaafuu maal daladdee waan khayriidha sodaa takkaan maletti rabbii keetitti amantee jalaa garaa kan kee garaa murtee tawakkaltu jettee rabbii keetitti amantee ilmii facaasi namaa yoommoo sharrii facaatte akkasumatti waan sharrii fiyaatte yoo khayrii facaatte yoo khayrii argattaa jechuudha. Kanaafuu hin sodaatinaadha warri jirtanis as baadha gartee warri daawwattanis hin sodaatinaa lubbuu tiyyarraa jechuudha. Wanni gamaa gamana gartee sodaachifsee awwaalamtee teessus hin taatu maali yoon gartee mana sibitaan dhagaa yoo si ijaaranii gubbaa si cufanii jiran yoo dhukkuba tokko rabbiin duraan saniin qottasiin jee mani sun sirraa harkisuu hin danda'u sirrattis ida'uu hin danda'u sirrattis buusuu hin danda'u jechuudha. Maal ta'uu qabdare murannoodhaan karaa rabbii kan keetii tawakkaltu jechuu qabdi ilmii qabduun dhokattee hin taa'in barsiisi nama karaa ol beekumsa qabu jira. Kadhokatee taa'u hin sodaatin as bahi barsiisi nama jechuudha. Namni kun dhukkuba kana ilmii tanaan ofirraa dhorga waan gartee dhukkuba adda addaa gartee shirkii adda addaa siirii adda addaa maal kana ooftee yoo qilleensarra namaa gadhiifte faayidaa hin qabdu jechuudha. Tun beekumsallee siif hin taatu jechuudha. Addunyatti kasaara akhiratti kasaara lubbuu namaa qubarraa gaafatamta waan daddarraa shirkii daddanta gartee miti rabbi gaditti shirkii daddanaas irraa gaafatamta waan akkanarraa rabbi nu haa tissu
agartee kabiralleen akka agartee irraa haftisuun dhaamsa godhaa fi inni lammaffaadhaa rabbii malee rabbii hin jiru jettee murteessuudha qabdaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'uu qabdarree jajjabaattanii mudhii hidhattanii dhukkuba deemu kana ittisuudha firraa barsiisuudha. Nama agartee hin beeknes barsiisuudha. Du'aayii godhachuudha. Hanga dandeessu harka ol qabattee rabbii kan kee jalatti harka ol qabattee kadhatuudha jechuudha. Leeyilii kee kadhadhu, subii kee kadhadhu, asirii salaatu irrattis kadhadhu hin sodaatinii jechuudha. Wanni sodaatu akka hin jirtu. Duuti eenyurraa hin oolamtu odoo deebiinaa jechuudha hin gowwoominaadha. Siirii adda addaatiin namatti godhuudhaan gartee walitti godhuudhaan maallaqaan bobba'uudhaan maallaqaa buluu qabeetti malas kanneen bobba'uudhaan lakkii akkasii miti. Yaalma namaa of gorsi. Yaalma namaa of gorsi. Dhiyaaddu qabriin banaadha teessi. Dhiyaaddu yaa Allah tanarraan tissi. Yaa Allah tanarraan tissi. Yaa Rabbi tanarraan tissi. Yaa Rabbi yaa Allah tanarraan tissi. Yaa Rabbi yaa Allah. Warri gartee viidiyootii amma tana daawwattan hunduu du'aayii godhadhaa. Du'aayii naafis godhaa. Du'aayii ifitti illee godhaa. Anilleen du'aayii seefin godhaa. Warroonni na daawwattan hundi keessanuu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Karaa wardaatiin isin dabarsa. Egaa boleeyyaa kiyya kunoo akkuma sheekni jedhee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sheekni gaa kunoo akkatti waa hundarraa'u of duuba nu deebisa. Egaa du'aa uma rabbiiti tawakkaltu jaadhaa obsa qabaadhaa jeeti inshaallah anilleen obseetiin waa takka akka humaa yalaan ta'ini gartanii akkasittiin fayyee inumaa qalbilleedha imaana argadhe rabbi kadhatutti jira jechuudha rabbitti ol goree buleeyyan kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii wajjin yoo rabbiin achitti duutanii jeenis achitti numa du'anii beekaa biinii fi bilaan kiyyallee garuu yoo rabbiin lakki nagaan galtanii jeenis biiftuu waa takka gootu jechuudha waa takka wanni ishiin gootu siin jirtu alhamdulillahi rabbil aalamiin kanuma rabbiin sheeka harkaan baase isaan illee numa banjeeti yaada du'aa itti nu godha inshaallah rabbiin laaftumatti fayyaa isaaniitiin manatti nu haa deebisu rabbish illee haa qajeelchu rabbiin haa qajeelchu ishisi du'aa'ii nu godha isinis du'aa'ii teessanii nu bira dhaabbadhaa hedduu takka du'aa'ii teessan nu gargaarti du'aa'ii isinii godha nutis akkuma sheekni jeegaayii sheeka kanas rabbiin obrii nu haa dheeressu du'aa'ii nu godhaa fi isasi inshaallah bilaalii fi biinillee rabbiin nu haa baasu du'aa'ii nu godhaa nu jajjabeessa. Hordoftoota keenya hanga gartee viidiyoo biraa qabadhee isinii deebota akkatti nagaan naa jiraadhaa jechuudha. Salaamtaa asumaanan isin gaafadhee kan deemu ta'a. Salaamtuun xiyyata xumuraa isin biraa nagaan hanaa geessuu jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu min Allahi ta'ala.